Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hidhi haaromsaa Itoophiyaa boqonnaa ce'umsaa dinagdee fi siyaasaa irra jiran hidhi haaromsaa waan hundaa dandamatee sadarkaa duubatti hin deebin irra ga'eeras jedhaniiru addunyaatu. Sadarkaa biyyaatti leenjiin teekinooloojii dijitaalaa koodarootaaf kennamu piroojeektii dargaggoota fayyadamoo taasisuuf gara hojiitti galamedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sagantaa koodaroota miliyoona 5 leenjisuu yeroo ifoomsanitti ergaa dabarsaniin dargaggoonni leenji'uun beekumsa argachuun guddina biyya isaaniif gumaachuu qabu jedhan. Dargaggoonni leenjii kana fudhannaan kanneen hojii uumanii fi dureeyyoota ta'an uumuu danda'u akka ta'es dubbatanii turan. 5 ሚሊዮን ኮደርስ ኢትዮጵያ ፈጠረች ማለት በሀገር ውስጥና በውጭ በቀላሉ ስራ ሊያገኙ የሚችሉ ስራ ሊፈጥሩ የሚችሉ ኩባንያ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሰዎች ፈጠረች ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኮደሮታ ሚሊዮና 5 ቀባት ጀቹን biyya keessaa fi alatti haala salphaan hojii argachuu fi uumuu kan danda'an dureeyyoota argatte jechuudha. Leenjiin koodaroota miliyoona 5 guddina biyya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Hooggantoonni olaanoon federaalaa fi naannolees sagantaan barnoota teekinooloojii carraa guddina teekinooloojii biyyaa fi dargaggootaati jedhan. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ yeroo kanatti namoota miliyoona 5 teekinooloojiin leenjisanii teekinooloojii irratti bobbaasuun carraa guddaadha. ዋና ዓላማውም hayyoon bu'uuraa kutaaleen hawaasa biyyeenyaatti argamaniif jalqabbii beekumsa dijitaalaa kan guddisuudhaas. Program የዜጋ ፕሮግራም sagantaan kun lammiileen argachuun kan ittiin boonanii sagantaa lammiileetis. አሁን የሚሰጠው ስልጠና በአንድ በኩል የፕሮግራሚንግ ስራዎች leenjiin kun gama tokkoon leenjii piroograamingii gama biraan saayinsii odeeffannoo faatu kennama. Namni kamuu leenjii kana fudhatee hojii dhuunfaa isaan fayyadamaa ni ta'a jechuudha. Beekumsi dargaggoonni argatan guddina dhuunfaa dargaggootaa fi hooggansa dinagdeef iddoo olaanaa qabaas jedhan. Yaanin teekinooloojii ሰው ተጠቅሞ namni teekinooloojii kana fayyadamee beekumsa qabatamaa akka argatu waan gargaaruuf baay'ee barbaachisaadha. በዚህ መንገድ ላይ haala kanaan dargaggoota leenjisuun sochii dinagdee addunyaa irratti taasifamu akka hubannuu fi hordofnu akkasumas qooda keenya akka baanuuf kan nu gargaarudha. በኮደርስ ሰልጥነሃል ማለት Koodarsiidhaan leenji'uu jechuun ofii keetii rakkinootaaf furmaata fiduu jechuudha. Biyyas gama teekinooloojiin of fuulduratti tarkaanfachiisuudha. ይህንን ስልጠና ኦንላይን ተመዝግበው leenjii kana kumtu muraniin qormaat fudhachuun carraa gaarii idil addunyaa argachuun isa guddaadha. በተለይም አሁን ቴክኖሎጂ ከሚፈልገው Dandeettii teekinooloojiin amma barbaadamu sagantaan kun faayidaa olaanaa qaba. Addunyaa irratti beekumsi teekinooloojii akka barbaachisu kan kaasan hooggantoonni kunneen Itoophiyaanis dorgommii guddina biyyoota waliin qabdu kan guddisuufis jedhan. በዚህ ፕሮግራም ወዲያውኑ Sagantaa kanaan hirmaataa kan ta'e waraqaa ragaa argatan bakka guddaa qaba. በዓለም ላይ በርካታ ኦንላይን ስራዎች አሉ። addunyaa irratti hojiileen karaa onlaayinii hojjetan jira. Abbootii qabeenyaa biyya biraa ta'anii biyya biraatti hojjechiifachuus danda'u. የዚህን ያህል ግዙፍ lakkoofsa hedduu amma yoonaa leenjifne hojiilee misoomaa yeroo gara yerootti hojjennuuf baay'ee gargaara. ዛሬ ኢንዱስትሪ ውስጥ አብዛኛው ድሮ በእጅ በሰው የምንሰራቸው Dasrii keessatti hojiileen gurguddoon dur harkaan hojjetaman amma maashiniin hojjetamu. Hojiin sooftiweerii uumuun hojiilee hagammaat harkaan hojjetamaa jiran gara teekinooloojii geessuuf iddoo gargaara. ቴክኖሎጂን መጠቀም ተወዳዳሪነትን የሚያሳድግ Teekinooloojiitti fayyadamuun dorgomtummaa kan guddisuudha. Carraan hojii guddaa ta'e kan itti uumamedha. Ayyee walitti deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ajandaa keenya irra geenneeti kan jirru carraa fi fedhii misoomsuu akkasumas tajaajilamuu uummataa bu'uurri gandaa akka ta'uu fi mootummaan caasaa gurmaa'insa gandaa hojiirra oolcheera. Gurmaa'insa caasaa gandaa kunis tajaajila siyaasaa argamsiisuudhaan dadhabbii fi baasii hir'isuu keessatti gahee akka qabu himama. Ajandaan keenyas dhimma gurmaa'insa caasaa gandaa irratti xiyyeeffata. Hoogganaa itti aanaa biiroo paabliik sarviisii fi misooma qabeenya humna namaa Oromiyaa obbo Daamtoo Gammachuu qalbeessaa takkaaleen dubbisee jira akka itti aanutti isinii dhiyeessina. dhimma caasaa gurmaa'insa haaraa dhimma gandaati wal qabateetiin mee barbaachisummaa isaarraa haa eegalluuti. Egaa gurmaa'insi gandaa kun hawwii yeroo dheeraa mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Yeroo dheeraa keessattuu waggoottan 15 darban marsaa marsaan qorannoowwan adda addaa irratti gaggeeffamaa ture. Seenaan hundeeffama biyya keenyaa egaa duubatti deebinee yoo ilaallu waggaa dheeraa qaba gara 1967 akkas nu geessa. Yeroo sanatti gandoonni hundaa'an baay'een isaanii egaa laalchoota yookaan immoo mootummoonni yeroo sana darban fedhii
qaban uummata irratti fe'uudhaaf uummata ittiin to'achuuf jedhamee kan qophaa'edha baay'een isaa. Amma immoo mootummaan naannoo Oromiyaa garagaltoo kanaa karaa ta'een immoo mootummaa cimaa misooma mirkaneessuu danda'u olaantummaa seeraa tajaajiloota adda addaa akkasumas immoo sadarkaa gandaatti egaa waa hundi ganda jira. Namni maatii dhala namaas ganduma yookaan immoo hawaasa keenyaa ka'umsi waa hundaa ganduma qabeenyis hunduu achuma jira. Galtee misoomaaf barbaachisu waan ta'eef gandi egaa mootummoonni adda addaatti kaayeffatanii hojii hojjechaa turanii garuu hin milkoofne baay'een isaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo kana waan beekaa mootummaa cimaa sadarkaa gandaa fi keessattuu kan gandaa qofa osoo hin taane aanaas walitti qabeeti kan ijaare kan ammaay aanaanis akka cimu gandis akka cimu keessattuu mootummaan sadarkaa gadii lookaal gavarmenti kan jennu kun akkamitti ijaaramuu qaba kan jedhu laasama karaa saayinsaawaa ta'een akka ijaaramanii kan barbaadamu keessattuu mootummaan uummatatti dhiyaatee jiru akkamitti ijaaramuu qaba. Dandeettii akkamii, ga'umsa akkamii, ergama akkamii qabaachuu qaba kan jedhu sun kana dura albaata aanaan isaa hundaa'u malee baay'ee seeraan yookaan labsiidhaan yookaan qajeelfamaan wanni daangeffamee aanaan kana hojjeta jedhamee beekamu hin jiru. Deeggarsa seeraa kan qabu already heera biyyattii fi naannoo qofarratti jira malee akkamitti kan jedhu gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf illee gandi maalii aanaan maalii kan jedhu sun keessattuu mootummaan caasa mootummaa lamaan kun uwwisa seeraas hin qabu ture. Hojumaa ta'anis akkaataa sanaan hin qabu. Tokko kana deebisuudhaaf jechuudha. Kanaaf gama biraatiin immoo itti dhiyeenya jechuudha. Yeroo adda addaatti uummanni keenya godina gaafachaa ture hin beeku. Aanaa gaafachaa ture. Sababni ka'umsa kanaatis yaa mirga maannoo fedhii tajaajila itti dhiyeenyaan argachuuf. So kana kan mirkaneesse gurmaa'insi kuni kanaaf ulaagaa qajeeltoo ifa ta'eenis kan gurmaa'e waliigalaan garuu hawwii yeroo dheeraati jechuudha. Kanaaf fedhii hawaasni keenya karaa adda addaatiin gaafatu kan misoomaa kan tajaajilaa bulchiinsa gaarii wajjin wal qabatu. Gaaffii ofiin of bulchuutis baay'ee akkuma beekamu ganti keessattuu mootummaan gara gaditti ijaaramu agarsiistuu dimookiraasiitillee bulchiinsa gaariitillee. Kanaaf hawaasni keenyallee achitti hirmaannaa guutuu waan qabuuf humna uummataa qabeenya naannoo keenya ganda keenya keessa jiru duguugee fayyadamuu kan danda'u caasaa akkasii gurmaa'insa akkasii nu barbaachisaa. Kanaaf kata sanaan ijaara. Jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti gurmaa'insi kunoo maal gumaacha jechuu dandeenya? Guddaadha. Ga'een isaa amma kan eegnu akka galmaatti kan kaawwame tokkos jiruuf jireenya hawaasaa bu'uuraan jijjiiruuf dhiyeenyaan jechuudha. Kanaaf hojiiwwan mootummaan poolisiin imaammanni bahu dhumni isaa yaa'u hawaasuma baadii gandumatti hojiirra oola. Hawaasni sun manni isa jiraata waan ta'eef hawwii kana dura misoomuuf qabnu yeroo dheeraa biyya kanas hiyyummaa keessatti gate naannoo keenyas akkasuma duubatti nu hambise keessaa tokko mootummaa akkasii gurmaa'insa akkasii sadarkaa gannaatti ijaaruu dhabuu keenya jechuudha. Kanaaf mootummaan ijaaramu yeroo baay'ee uummata irraa fagoodha. Wanni mootummaan yookaan imaammanni gubbaa bahu kun dafee godhan qaqqabu. Yoo achi ol dhufus waan uummanni jedhuu fi mootummaan immoo raawwatu walitti hin siqu. Kanaaf hirmaannaa uummataa irratti dhiibbaan inni qabu guddaadha. Kanaaf hawaasni keenya kallattiidhaan tajaajiloota isa barbaachisu kan hawaasummaa haa ta'u akkasumas tajaajiloota kanneen biroos deeggarsa dinagdee argachuudhaaf bu'uuraalee misoomaas argachuudhaaf uummanni keenya sadarkaa olaanaatti hin fayyadama jenneetti kan yaadnu. Kanaaf baadiyyaa Oromiyaa waliigalaan yeroo dheeraaf osoo hin hoogganamin itti dhiyeenyaan hoogganuudhaaf rakkoo hawaasa keenyaa itti dhiyeenyaan hiikuudhaaf baay'ee nu gargaara. Akkuma Oromiyaattu gandoota baadiyyaa kuma 6,333 akkas qabna. Magaala irrattis akkasuma hin qabna gara 800 ol akkas gara 800-900 kan hin qabna. So waliigalaan gara 7,000 olitti kan siqan gandoota hunda keessatti hojiirra kan oole waan ta'eef aanaalee qabnu hunda irratti aanaa kan baadiyyaas kan magaalaas bal'aadha. Wannoon isaa daangaan isaa baay'ee bal'aadha. Kanaaf hojiin riifoormii kun hojii riifoormii bal'aadha. Bu'aa guddaas kan irraa eegamu. Gurmaa'insa gandaa kanaan mirri hawaasaa maal fakkaata gaafa ilaalu? Hordoffii amma ammaatti qabnuun uummanni akkaataan itti simate daangaa hamma daangaatti keessattuu itti dhiyeenya wajjin wal qabatee kana dura akkuma beektan gandi uummataan bula. Bulchaan itti aanaa bulchaan caasaan gandaa baay'een isaa yeroo ofiitiin ala yeroo muraasa tajaajila. Waajjirri yeroo baay'ee banaa miti akkuma beekamu jechuudha. Tajaajila lammummaatiin nama fedhii qabutu hawaasaaf tajaajila kennaa ture. Amma garuu itti dhiyeenyaan gaafa waajjirri torban guutuu banaa ta'u itti dhiyeenyaan tajaajila argatu simannaan inni godhe baay'ee hawwii bara dheeraa akka ta'e hawaasni keenya dheebuu misoomaa itti dhiyeenyaan tajaajilamuudhaaf inni qabu kan nutti agarsiise jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf hawaasni waan qaburraa yeroo ammaa kana caasaa kana simachuu wajjin wal qabatee deeggarsa isarraa barbaachisu hirmaannaa ho'aadhaan kan gurmaa'insa kana simatee hojiitti hiikaa jiru. Kanaaf baay'ee namatti tola. Kanaaf hawaasni keenya galata guddaa qaba. Kanuma cimsee itti qaba jenneetu dhaama. Hoogganaa ittaanaa biiroo paabliik sarvizii fi misooma humna namaa Oromiyaa obbo Daamxoo Gammachuu gurmaa'insa haaraa sadarkaa gandaatti hundaa'e irratti ibsa bal'aa dhaggeeffattoota keenya biraan geessaniif guddaa ulfaadhaa. Ulfaadhaa sanillee.